Oromoon tokko biyya Yuunaayitid Arab keessatti faarmaasii banachuun nuyi kabaja guddaadha Oromoo. Kanas hin dagatinaa wal bira dhaabadhaa, wal cabsuudhaa, wal saaxiluudhaa. Wantiritidhaa wal bira dhaabadhaa waan cimaadha faarmaasistii ta'ee abbaa gidi faarmaasii afaan keenyaan tajaajiluun. Afaan ofiitiin. Moraal. Ayyee galatoom namni biroollee namni yaada qabdan. Yaada warri shaarjaallee. Ayyee duraan dursee abbaa giddiitiin congratulation jechuu barbaada baga gammaddee namni takka jedhee lama jedha mana xiqqaa san keessa rabbiin baga mana bal'aa kanatti si baase faarmaasiin kun ammallee faarmaasiin hospitaala yookaan kilinika tokko rabbi si haa godhu. Amiin. Hordoftoonni keenyallee warri biyya kana keessa jirtan ijoolleen Oromoo yeroo hedduu namni afaanuma Oromoo kanaanuu afaan Arabii kanaan yookaan afaan biyya kanaatiin himatee waa dhibee dhufeerraa dawaa argachuu hin danda'u. Kanaafuu namni kun nama Oromooti dhibee keessan afaan keessanii himattanii waan barbaadan irraa bitadhaa. Ajmaanii keessa haa ta'u Imaaraatii keessa warra jirtan delivery illee isin qopheessee bakka isin jirtanitti akka isin geessu kun dhaamsa isin maal itti dabarsina. Congratulation jedhan qabaman. Galatoo. Gaazexeessaa kenna Nuraddiin. Kottu garan. Okay. Haala kanaan asitti argamtanii abbaa giddii cinaa dhaabbachuu keessaniif hunda dura galatoomaa jechuu barbaada. Itti aansuudhaan abbaa giddii jechuun nama jabaa Oromoo qabdu keessaa isa tokko akka ta'e guyyaa har'aa nu mirkaneessee jira jechuudha. Kanaaf sabaa fi sablammiin United Arab Emiraat keessatti argamtan hundi keessanuu faarmaasii barbaadan taanaan dhukkubsattanii mana yaalaa deemtanii waraqaan isinii barraa'uun hin oolu. Waraqaa san qabattanii gama abbaa giddii halluu yoo jettan daayirekti bakka isin jirtanitti isinii fiduu danda'a. Haala kanaan jabaa keenya jabeeffachuu ni dandeenya jechuudha. Asumaan abbaa giddii dhaamsa jabaa Sheekh Abdurrashiid dhaamaniifii jiru. Telefoona yeroo maamilli kee si bilbilu kaasuun dirqama sitti ta'a. Kana asumaan amaanaa sitti dhaabanna. Walumaa galatti guyyaan har'aa guyyaa milkiitii galatoomaa jechuu barbaada. Wow. Ande, faddal. Kod. Abdi, mama kod. Mama na. Kod asbatille. Kod nama. Kod waai kod ame. Gar samat biya kamno. Wajib dime abdi tiana. Asma jadishi. Akkasuma baga gammaddeedhaani. Ayye. Namni waan anafee yoo taate malee dubbiin kamaa saamisan yommuu nafne akkasuma immoo obboleessa keenya dhaamsi nu dhaamnuuf baga nuuf dhalattee baga nuuf qabaattee jennaani waan akkanaa kana babal'atuu qabaa fakkaatan akka isallee akka birallee jiraatan nu haa babal'atanii nullee immoo jabeeffatuu qabnaa jabaa ofii akka jabeeffataa kanuman jedhaa salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Abdi. Assalamu alaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Baga gammadde faarmaasii Oromoo faarmaasii kana fakkaatu biyya Yuunaayitid Arab Emiraat keessoo magaalaa Ajmaan keessatti dhufuudhaaf qeerroon Ajmaan baga gammaddan asumaan cimsaa walaa beeknu walii cinaa dhaabbannu faarmaasii kana guddisuun kana booddee gahee keenya jedhaa galatoomaa baay'ee. Wow. Enggak ada kerat pasti ini ande foto di sana. Nasri. Udah bangsa dan mana dia nu? Ada foto. Minta foto. Kalati teman aku mau. Oke. Oke, kamera video. obboleewwan keenya warroonni laayivii illee nu daawwataa jirtan warroonni kana booda miidhagaa waraabame gadi isinii dhiifamullee jechuudha. Guyyaa har'aa kana dhiibbaa faarmaasii Muhammad Saanii Zubeer Abbaa Giddii eebbisiisaa jirra jechuudha. Iddoon isaa magaalaa Ajmaan Raashidiyyaa jechuudha. Fooqa Beetalkee jedhamu jalatti jechuudha. Ammallee asumaan dudduuba baankii ADCB yookiin Abudabii Komerሻል Baankii Ajmaanitti argama jechuudha. Walumaa gala ergaan isinii dhaamu warroonni biyya kana keessaa fi biyyoota biroollee jirtan keessattuu warroonni UAE keessa jirtan hojiin Abbaa Giddii waggoota sadii as hedduu nama boonsu keessattuu karaa dilivariitiin jecha waan hunda caalee
maaliif yoo jettanii namni konkolaataa qabu maal dhufee bitatee bahuu danda'a. Garuu ijoollee keenya mana arabaa keessa kan jiran kan akka barbaadanitti gadi bahuu hin dandeenye kan hayyama gahaa hin arganne bakka isaan jiran mulqeen keessatti yaadannoo baatii sadii duraa isin yaadachiisan beektanii gaafa baraatti badee jedhanii osoo maallaqa hin tuffatiin orderii bilee dhibbaatiif gaafa san abbaan giddii sa'a 7-8 baraa keessa badee kan ture jechaadha. Guddina maallaqaa osoo hin taane kabaja nama orderii sana ajajateef qabu agarsiisa jechuudha. Kanaaf bakka jirtan hundatti irraa ajajadhaa, irraa tajaajilamaa hunda caalee dhimma fayyaa irratti afaan ofiitiin dhukkuba ofii himatanii tajaajilu wanti caalu hin jiru. Carraa gaarii abbaa giddii. Ayyee duraan dursee waamicha kiyyaa kallattiidhaanis dhageessanii waamicha kiyya kabajtanii namoonni bakka kanatti naaf argamtan iddoo onneerraa naa kabajni isin haa qaqqabu, iddoon isin kabaja, iddoon isin jaalladha, aayaa guddaan isinii qaba. Warri illee as dhufuu baattan immoo mana keessanitti teessanii miidiyaadhaan na jajjabeessaa jirtan ammas iddoon isin kabaja, ulfeenya guddaan isinii qaba. Kanaan alatti keessumattuu ijoollee keenya bakka kanatti isiniin alatti dhaabbachuun iddoo hin ulfaata. Amata 3-4 dabarsine keessatti utubaa taatanii lafee duudaa kan naa taatan ijoollee keenya iddoo naa galatooma. Moral. Arras biyya galee deebi'ee yeroon deebi'u achumaan kan ol na kaaftanis isinuma waan ta'eef ammas iddoo naa galatooma. Arras bakkattii kana banuudhaaf kan na cinaa dhaabbattan ijoollee keenya waan taataniif sadaffaas isinumti galatooma. Kanaan achi walumaan jirraa hojiin keenyatti fufaa addarraa kaasee ammas akka haaraatti kallattii haaraan tamsaasa haaraatiin ol dhufnee jirraa. Dhumneerra. Ayyee amma gara irbaataatitti qajeelumaan jechaadha. Nasri. Maami show. Miti nafai maal jechuudha asirran taa jira miti ani tuun ammatiin irbaata bakka nagaatti tura. Aljazeera ndee. Qoy kaameraatti sii deebisa. Sorry habibi. Kaamera illee sii Maal jechuudha qoy. Sorry maami show. Hin beelofne saniif. Bakka deemaa nyaata baay'ee bareedu. Amma dubbadhu kunoo. Yaada kee dabarfadhu. Maaltu Salaamu alaikum nama guddaa bira jirtu malee lamaan keessan isin arrabsuuf hin ture Nasriidhaaf abbaa giddii anyways nyaadhaa kaasii deebi'aati laayiviin hin cufamu miti wallahi hedduu bareeddu. Jajjabaadhaa wal bira dhaabbadhaa kallattii barbaachisaa ta'een hawaasa keenya utubaa gargaaraa beekumsa keessan dandeettii keessanii qabeenya keessanii jechuudha hawaasa keessan jira dhaabbadhaa hawaasa isinii wajjin jira United Arab Emirates namoota gurguddaa akka keessanii kana osoo qabu maqaa xixiqqoon kallattii adda addaan isinitti dhuftu. Sorry mami show. Sorry. Nagati ola ye. Habib yaasa. Simane malikam na mammeko. Nyaadhaa kaa deebi'a. Ani nyaadhee milkaa'ineen isitti dubbachaa jira. Dubbadhu aanaa si dhageeffata. Hayyee Shaabdurashiid keenya wallahi nama akka keessanii nama hawaasa Oromoo kana jechuudha. Isa kutaa hundaa amantaan gosaan naannoon osoo addan qoonne jechuudha. Hawaasni keenya akka Oromummaa isaarratti tokkummaan jabeenya hojjetuu fi jidduu dhaabattanii isa xiqqaa isa beekaa isa wallaalaa keessatti argamtanu namoota akka keessanii kana of keessaa qaba UAE'n kanaaf jechuudha namoota gurguddoo biyya san keessa jiran bakka kanaatti tumsa walii gochaa sagaleen kiyya nagaamu. Amira kanaaf jechuudha wal bira dhaabbadhaa wal utubaa United Arab Emirates ammas gara fuulduraatti itti fufa adeemsi jajjabaadhaa nu boonsitu dhugaa rabbi baay'ee bareeddu deema nyaadhaa deebi'aa bakka Nasrii. Walii bilbila. Riqaa tossaa qinqaara. Isaan lafa malee sagantaa arbaataan bananii beektaa. Aljazeera kallattiidhumaan hanga dhumaatti nu daawwatu. Laal qo'isi daawwachiisa maami show.
Okay. Kan olal. Hayyee. Asbira irratti Wow. artistii keenya kabajamaa Wallahi Ali hedduu Birraatu bareeda jira. hedduu. Hojii ajaa'ibaa hojjetu. Laal achuma gubbaa eegalee abbaa qubee elemoo qilxuu hundi keessa Maammoo Muzammir Taaddasaa Birruu laal kenoo. Obboleewwan keenya koomantii jalatti koomantii keessan argeen jira. Leenjisoo diigaa kan jechaa jirtan jirtu koomantii jalatti poostii kaleessa maxxanfame jalatti leenjisoo diigaa hundiyyuu gootonni Oromoo tartiibumaan itti hojjetamaa deemu. Manni haaraya waan ta'eef hundi isaatu jechuudha tarree galaa deema waan ta'eef akkasitti walii haa hubannu. Oromoon tokko walii wajjin bareeda waan ta'eedhaaf jechuudha akkasitti qubanuuf qabaadha obboleewwan keenya. Irbaata keessan fo'aa godhaa nyaata deemaati. Kana fakkaata. Wayye. Naafiya kum abbaa qubeeti gaa. Sheekh Bakri Sappalooti. Naafiyaad geetu abbaa cabsaa ilaali እዚህ ጋር ደግሞ ፉኜ abbaa giddi as bira sheekolee biyya keenya kanaattu jira sheekolee warra Imaaraati. Namitti kun suuraa koo qofa keessan kaa'iin bar suuraa koo qofa keessan keenye. Anuun jedhu baa keessa jalqaba faarmaasii isaa Imaaraatii keessa beeksise. Abbaan giddi ajmaaniidhaan gaxarii osoo jedhu dhaqee ofiifuu achitti gale bate hojii rabbii gara wallahi cubbuu eeggatinni rabbiin jedhu ቲክቶክ ይራ አነ beeksise ግን የኔ ፎቶ የለም ግን ቅር አላለኝም ምንም ችግር የለም አመ እርባታ ግን መተናል ተማም ይኸው እርባታ ላይ ቢፌዳ ግን አባን ግዲ ፋቲ አመ ቢፌ ካሱት ጅራኒ ኮታ ኛኑ ጆሌ ኬኛ ሄይ ኮታ አቤት ሰርፕራይዝ ጉድ kana fakkaata maamisho maal yaala reeba asii shiroon bareechee beeka malee aljaziira ቆይ ካሜራ ላዞርልሽ yes nagaya fayyaa keessanii baay'ee bareeddu irbaata gaarii isiniif haa ta'u jenneerra በቃ ሂጂ እራት ሸምቤ Nasri kaamera ittiin qabin namni biddeena fudhachuu yeellaa dhiisi kaamera ittiin qabin. Okay.